Jirtu ilmaan biyyaa addunyaa mara jirtan oduulee gurguddoo guyyaarraan tanaa keessaafuu jajjabduu biyya Ameerikaadhaa jijjiiraa jirturraan isinii himuutaa itti dhiyaadha. Dura dursoo kan baranaa kan bareeddu irra deebine isinii jenna. Iida baranaa, iida kheyrii, iida gammachuu hunda keenyaaf akka ta'u isinii hawwa. Dura irratti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampiin egzeekitiiv ordarii haaree tan alien registration jedhamtu mallatteessuusaa miidiyaaleen gabaasaa jiran. Akka oduun mana seeraatirraa baate akka jettutti egzeekitiiv orderiin tuni jiraattonni Ameerikaa warreen sitiziinaa gattaan takkaa'u giriin kaardii qabanirraa achii gad warri tahee yeroo Ameerikaa keessa sosso'an waan itti Ameerikaa keessa jiraachuu danda'anii takkaa'u waraqaa heeyyamaa qabaachuu qabanii ifirratti deemuunii qabanii yaadajuu oduu tana keessa jirtii jaaniti dubbachaa jiran. Wanni tunis amma dura gaafa Ameerikaan biyyootan akka Jaapaanii fi biyyootan Eeshiyaatii wajjin wal-lolaa turte alien registrationii kun itti fayyadamanii jiran. Kanaafuu yeroo ammaan tanaas yoo mootummaan waan kan hagootu taate inumaatu jireenya ummata sitiziina Ameerikaa ta'an mirga isaanii dhiibdii yaadajuu warri heera kana mana seeraatti dhiyeeffate oduudhaaf himanii jiran. Dhaabbanni mirga baqattootaa eegu takkaa'u immigrant advocate warri jedhamu mana seeraatti keezii haaree Doonaald Tiraamp kassasuudhaan dhiheessuu isaanii oduun tuni ni addeessiti. Akka iyyannaan dhaabbanni kun mana seeraa dhiheesse jettutti yeroo sossootu show me your card takkaa'u ID ta'e nu garsiisi waraqaa tana waan ji'uun warri ICE jedhaniin kun takkaa'u poolisoonni karaarra si dhaabanii si gaafachuu ni danda'anii jedhanii odeessaa jiran. Heerri kunis baatuma tana April takkaa'u baatiitti aantu tana jechuudha. April 10 akka hojiirra oolaa jedhaniiti odeessaa jiran. Dhaabbatoonni mootummaa Ameerikaadhaa yeroo duraatiif walii galanii waliin hojjechuudhaaf ibsa baasanii jiran. Dhaabbatoonni kunis IRS fi akkasumas immigireeshina yoo ta'an IRS dhaaba biyya Ameerikaa keessatti taaksii adda addaa namarraa guuru yoo ta'u immigireeshinni immoo waa'ee immigireeshinaa takkaa'u waan baqattummaatii fi jireenya biyya Ameerikaa keessatti waan hordofan dhaaba gurguddaa keessaafuu ummanni baqataa takkaa'u heeraan biyya Ameerikaa jiranii fi heeraan ala biyya Ameerikaa jiranis itti faaydawan yeroo ta'an yeroo ammaan tanaa walii galanii sababa baqattoota takkaa'u warreen keezii adda addaa qaban biyya Ameerikaa keessaa itti raafan irratti walii galanii wajjin hojjechuudhaaf ibsa baasanii jiran. Sababa Doonaald Tiraamp isaan kana gaafateen dhaabonni lameen kun waliin hojjechuu jiraachuun kun rakkoo dhadheertuu uummatarra fidaa jedhaniiti odeessaa jiran. Fakkeenyaaf namni jireenyi isaanii biyya Ameerikaa keessa ta'e fedhu heeraan jiraatee heeraan ala yoo jiraates yoo informeeshinii ati IRSif dhiheessitu kan immigireeshina irra jiruun wal adda haa ta'u yoo taate gabaabinumatti si qabanii biyya Ameerikaarraa si raafuu ni danda'anii yaadajuu miidiyaa kana oduu tana keessatti ni odeessa. Kanaafuu isin warri biyya Ameerikaa keessa jirtan yoo informeeshinii keessan wal fakkaataa hin taane daddafaatii adireessa ta'us waan biraallee yoo ta'e sirreeffadhaadhaa isiniin jenna. Barattoonni biyya addaatirraa dhufanii Ameerikaa keessa baratan yeroo ammaan tanaa mootummaan jala deemtee isaan kana raafaa jirtii jetti oduun tun. Keessaafuu barattoonni yuunivarsiitiilee adda addaa baratan warreen viizaa V1 fi akkasumas B1, B2 warri qaban jarreen kun qabamanii takkaa'u bikka jiranirraa, bikka galanirraa, bikka itti baratanirraa karaa biyyarraa dhufanitti deebisaa jirti jetti mootummaan. Kana qofa odoo hin taane cinaa immoo karaa eerpoortii qabanii bikka irraa dhufanitti akka deebisaa jiran amma dura oduu keessatti isinii himnee turre. Amma yeroo ammaan tana inumaatu kaampasii yuunivarsiitii adda addaa keessatti mootummaan warra ICE ejentiidhaa erguudhaan barattoota adda addaa qabaa akka jiran oduun tuni ni addeessiti. Dhumarratti dhaabni guddaan yeroo ammaan tanaa keezilee adda addaa tan refuujiidhaa tan koortii biyya Ameerikaadhaa jirtu jala deemaa jiru akka ajaja isaan ammaan tana baasaa jiranitti keessaafuu ummanni refuujii istaatasiidhaan biyya Ameerikaadhaa dhufaa jiran warreen keezii private sponsorship qaban kan akka group 5 takkaa'u immoo welcome corpii jedhamee kan beekamu yeroo ammaan tanaatti faamilii teessaniin karaa koongiresiidhaa karaa seenatoroota keessaniitti xalayaa barreessaadhaa yaadaju irra deebi'anii ibsaa jiran.
Kana hongodhanis guyyaa irraan tana keeziin ammaan tana mana seeraa jirtu keezii US raappiidhaan waan taateef jecha private sponsorship kana mootummaan irraa haasawaan jirtu. Tanaafuu itti hirmaachuu qabdanii yaada jiru irra deebi'anii yaada current policy ask and upcoming action jaaniin yaada isaanii dhiyeessaa jiranii oduun teenya tanarraan tanaa tana fakkaatti oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagayaan jiraadha.